Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 jiru kana keessa waan sadii sirriitti ilaaluun ni danda'ama. Seexanaafis amma akkasittiin dhufu barreeffama isaa yeroo xumuru yaa gooftaa kottu jedheetoon jecha isaallee xumuree jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos nu dhufa. Kiristoos deebi'eetoon ni dhufa. Hundumaaf iyyuu akka hojii isaanitti laata. Dursas waa yaada turanii amma immoo dhagaan dhagaa irratti otoo hin kufin hin hafu jedheeni eenyumtuu akka isin hin dogongorsiisne of eeggadhaa jedhe. Yeroo san baay'een isaanii Iyesuus asiin jira, Iyesuus garana jira, Iyesuus akkas isiniif godha jedhanii waan haasa'an. Yeroon kun yeroo kiristaanonni hamaan irratti raawwatudha. Yeroon kun yeroo kiristaanonni itti jibbamanidha. Yeroon kun yeroo ijoolleen Waaqayyoo, ijoolleen Kiristoos qormaata gurguddaa itti arganidha. Yeroo kana garuu jedhe warri Yihuudaa jirtan gara tulluutti dhiyeessaa jedhe. Jireenya ol ka'aarra warri jirtan, kiristaanummaadhaan Kiristoos duukaa warri jirtan, karaa Kiristoosiin jireenya Kiristoos filattanii, jireenya afurummaa filattanii Kiristoos duukaa warri jiraachaa jirtan, warri cubburraa of qabdanii ol kaatanii jirtan, warri kirrii keessan duukaa Waaqayyoo duukaa hiriirtanii jirtan gadi hin bu'ina. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko amiin. Maatiiwwan Waaqayyoo Kiristoosin kan jaallattan, Kiristoos kan isin jaallatu. Ijoollee haadha keenya giftee qulqulleettii Dubree Maariyaam, firii mana kiristaanaa bakkee jirtan hundatti fagoos dhiyoos kan jirtan maqaa Waaqayyootiin nagaa isin gaafadha. Akkam jirtu? Akkam yoo nageessan? Akkam jirtu? Amiin. Waaqayyo abbaa keenya jaalala isaatiin, arjummaa isaatiin, kennaa isaatiin osoo nurraa hin fagaatiin, osoo nu dhiisin nu eegee nutis kee yeroo har'aa kanaan kan nu gahe. Akka sagalee isaattis waliin barannu ayyama isaa kan nuuf ta'e maqaan isaa bara baraatti kan galatoome haa ta'u. Haadhi keenya giftee qulqulleettii Dubree Maariyaam maqaan ishee akkasumas qulqulloonni Waaqayyoo hunduu akka kabaja isaaniitti galanni ulfinni isaaniif haa ta'u. Akka ayyama Waaqayyootti maatiiwwan Waaqayyoo waa'ee ayyaana Dabra Zayitiin wal qabatee toon wangeelarra waan jiru waan Waaqayyoo nu barsiise waan abbootiin keenya nutti agarsiisan waliin baranna. Durseetoon baga tsoomii walakkaa guyyaa ta'e kana guyyaa Dabra Zayit guyyaa Waaqayyo Gooftaa Yesuus Kiristoos barumsa guddaa, barumsa olaanaa, barumsa abdii kiristaanotaa kan ta'e dhufaatii isaa lammataa guyyaa itti barsiise kana isa guyyaa deebi'eetis itti dhufa jennee eegnu guyyaa Dabra Zayitii kana baga ittiin isiniin gahee. Akkuma Matsaaf Qidduusii gubbaa irratti Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 irratti guutuusaa barreeffamee jiru. Guyyoonni sanbatni abiyyi tsoomii keessa jiran moggaasa maqaa isaanii, moggaasa mataa isaanii qabu. Sanbanni inni shanaffaa Dabra Zayit jedhama. Tsoomiidhaaf walakkaarra guyyaa jirudha. Maaltu ta'ee maaltu nutti himamee kan jedhu kana ilaalla jechuudha. Waaqayyo anaafis isiniifis hunduma keenyaaf iyyuu akkuma abbootii keenya isaan hoogganee isaaniif ibsee dhugaa isaanitti agarsiise nuttis kanumaan akka nu jajjabeessu akka hunda keenyaaf nuuf ibsu ayyama isaa nuuf haa ta'u. Dabra Zayit kaa Matsaaf Qidduusii irratti akkuma barreeffamee jiru magaalaa Yerusaalem keessaa karaa bahaa tulluuwwan jiran keessaa isa tulluu tokkodha. Yeroo baay'ee Gooftaa Yesuus Kiristoos tulluu kanarratti akka mul'atu ni beekama. Barumsa adda addaa silaachatii akka ture hin beekama.
Tulluun kun lafarraa hanga meetira 800 ol ka'a kan ta'e yommuu ta'u, Beetefageenii fi Biitaaniyaa kan jedhamanis gara jala tulluu kanaa lafa jiranidha. Egaa tulluu kanarratti harree wanti ilaallu gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee dhufaatii isaa tulluu kanarratti deebi'ee dhufuusaa tulluu kanarratti guyyaa itti barsiisee fi barumsa inni laate ilaallaa jechuudha. Barumsa Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 jiru kana keessa waan sadii sirriitti ilaaluun ni danda'ama. Barumsi isaa bal'aadha waan ta'eef hunda ilaaluus dadhabnu. Inni tokkoffaa dhufaatii Yesuus Kiristoos kan barsiisedha. Akka deebi'ee dhufu duuka bu'oota isaatti iccitiidhaan yookiin kophaatti bakkee argamanitti tulluu Dabra Zayitii irratti dhufaatii isaa kan itti himedha. Inni biraa dhufaatii isaa dura immoo maaltu jira? Mallattoowwan adda addaa ni jiru. Mallattoowwan taateewwan ta'an Kiristoosiin dhufuun dura deebi'ee dhufuun dura wanti ta'amu maaltu jira biyya lafaa kanarratti kan jedhu kuni mallattoowwan adda addaa mallattoowwan hamaa ta'anitu jira waan ta'eef mallattoowwan san kiristaanonni akka beekan ijoolleen isaa akka beekan Kiristoos kan itti barsiisedha. Inni sadaffaa walumaa gala dubbii Kiristoos dubbate kana keessatti of eeggannaa yookiin akka of eegnu akka irraa hamaa jireenya kiristaanonni ittiin qoraman waan ta'eef yeroon mallattoon dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos kun itti raawwatu jechuudha. Akka isaa itti beekne toon yeraa irraa of qabnu hanga dhumaatti akka obsinee cimnee amannee akka jiraannu gooftaa Yesuus Kiristoos kan itti nu barsiisee kan itti gorsanuuf laatedha jechuudha. Kanaaf yeroo dursineetoon laallu durseetoon gooftaa Yesuus Kiristoos akka dhufu kan itti himamedha jechuudha. Raajiin Waaqayyoo kan ture mootichi qulqulluun Daawit faarfannaa isaa 49 irratti Waaqayyoon waaqummaa isaatiin Waaqayyoon waaqota Waaqayyoon gooftaan gooftota mootiin mootota Waaqayyoon ifatti ni dhufa. Fuula isaa duras ibiddaa fi qilleensa hamaatu ta'a. Waaqayyoon ni dhufa jedheetoon dubbatee ture, faarfateetoon ture. Faarfannaan kuni dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos isa lammataa kan ibsudha. Yesuus Kiristoos Addaamin fayyisuudhaaf yeroon gahetti waadaa Addaamiif gale san raawwachuudhaaf waggaa 5,500 booddee haadha keenya Giftii qulqulleettii Dubree Maaramiirraa dhalatee dhufee mul'ateera biyya lafaa kanarratti. Haalli itti dhufe garuu baay'ee ajaa'ibsiisaa ture. Baay'ee dhokataa, baay'ee Ayihudootaaf, Seexanaaf ifa kan hin taane rakkoo keessallee kan isaan galchee ture. Isaan mootiin ni dhalata jechaatii eegaa turanii inni garuu akka mootiin dhalatutti otoo hin taane akka mootiin kabajaan mul'atutti otoo hin taane Beetelehem irratti iddoo haati isaallee waan itti uffistu bakkee hin qabaannetti otoo ishiin illee ittiin qophaa'in gola saawwaniitti Beetelehemitti dhalate nugusni Ayihud Kiristoos jechuudha. Kana yoomiyyuu fudhachuu hin dandeenye Ayihudoonni. Kiristoos akkanaan dhufe akkuma daa'imaatti guddate gadaama Qorontoos seenee tsoome cuuphamee isa booddee tsoome isa booddee hojiiwwan hojjechuu raajiiwwan hojjechuu barumsa barsiisuu jalqabe. Booddee Ayihudootni ammas inaaffaadhaan irratti ka'anii toon mucaa Waaqayyooti jedha. Sanbataan dhukkubsattoota fayyisaa, sanbataan hin kabaju waan adda addaa irratti sassaabanii toon karaa adda addaa isa qoranii toon
akka ajjeesan irratti mari'atan akka fannifamu ta'e gooftaa Yesuus Kiristoos. Kun seexanaafis baay'ee dhokataa ture. Seexanni gaafa kan nama itti fakkaata, gaafa hojii raajii hojjetu immoo hin rifata. Gaafa gadama Qorontoos irratti tsoomii beela'ee argu qoruudhaaf dhaabbata. Gaafa Qayyaaffaatti halkan isa reeba bulan, gaafa fannoo irratti fannifamee Amlaakee Waaqayyo jedhu. Kunoo dadhabaadha, Waaqayyo miti namadha jedheet itti dhiyaate gooftaa Yesuus Kiristoos garuu isaa achirratti hambisee ijoollee namaatiif bilisummaa kan ittiin labsu, ijoollee namaa du'eetoon fayyisuudhaaf kan ittiin dhufe raawwate. Hanga dhumaattuu ifa hin taaneef ture Ayihudootaafis seexanaafis. Amma akkasittiin dhufu akka yeroo dura dhufe sanitti, akka yeroo dura dhufee Ayihudoonni akka barbaadan isarratti haasa'an dubbatan sanitti, akka isaan afaan bananii haasa'an sanitti, isaan humna qaban akka isa reeban sanitti, isaan kan duuba fuulduratti gamadaan harkisanii akka kuffisaa turan sanitti, qaraaniyo irratti akka huccuu malee fannisan sanitti, amma gooftaa Yesuus Kiristoos akkasittiin dhufu. Amma kabaja guddaadhaan dhufa jedhe Daawit. Amma ulfina guddaadhaan dhufa jedhe. Fuula isaa durattis ibiddatu boba'aa jedhe. Qilleensa hamaatu jira ta'e. Ibiddi murtiidha. Amma murtiidhaaf dhufaa jechuu isaati. Amma dhugaa fi sobni yeroo itti ba'u waan ta'eef, qulqulloonni fi cubbamtoonni yeroo itti gargar bahan waan ta'eef, Waaqayyoon humnaan kabaja guddaadhaan ergamtoota isaa duukaa ni dhufa. Raajii guddaadhaan isa yaada sammuu ilma namaatii ol ta'een, kabaja sammuu ilma namaatii ol ta'een Kiristoos biyya lafaa kana hin dhufa jedheetoon Daawit durseetoon dubbatee ture. Raajichi Zakkaariyaasis dabra zayitii irratti akka dhufu, deebi'eetis akka dhufu, mul'anni gooftaa Yesuus Kiristoos, dhufaatiin gooftaa Yesuus Kiristoos inni lammataa akka dhugaa ta'e raajii 14 lakkoofsa 4 irratti barreeffame irratti kaameetoon jira jechuudha. Gooftaan ni dhufa ijoollee Waaqayyoo. Kun gammachuu ijoollee Waaqayyooti. Kun gammachuu qulqullootaati. Guyyaa qulqulloonni gammachuu guddaa itti argan. Guyyaa murtiin isaaniif itti murtaa'u. Kiristoosiif jedhanii dhiiga isaanii dhangalaasanii, Kiristoosiif jedhanii tsoomiif tsalootiidhaan, Kiristoosiif jedhanii waan hunda dhiisanii kan turan, biyya lafaa kanaaf du'anii kan turan, qulqulloonni Waaqayyoo guyyaa kabaja guddaa itti argatan, isaan cubbamtoonni immoo yeroo gargar itti bahan, Waaqayyoon guyyaan deebi'een dhufu ni jira, ni dhufa gooftaa Yesuus Kiristoos. Raa'ii Yohaannis barreessee irratti, mul'ata Yohaannis 1 lakkoofsa 7 irratti isa gooftaa Yesuus Kiristoos hurrii isa samiitiin ta'eetoon kabajaan ni dhufaadha. Deebi'eetoon ni dhufa jedha. Qulqulluu Phaawulos Tasalonqii isa 1ffaa irratti 4 lakkoofsa 17 irratti gooftaa Yesuus Kiristoos deebi'ee ni dhufaadha. Nuti immoo jedha. Nuti qulqulloonni Waaqayyoo immoo jedha qulqulluu Phaawulos. Gooftaa samiidhaa dhufu simachuudhaaf nus gara samiitti ol baanaadha. Gara samiitti ol fudhatamnaa kabajaanii jedha. Gooftaan ni dhufa. Gaafas garuu akka yeroo darbee reebbamaa turan Phaawulosiin oliif gadi isa raakaa turan sanitti otoo hin taane, akka Phaawulos yeroo baay'ee gidiraa namoota harkatti argaa ture san dhumarrattis isa ajjeesan san otoo hin taane, amma guyyaan guyyaa Phaawulos fataa, amma guyyaan guyyaa qulqulloota ta'a, amma guyyaan guyyaa Waaqayyoodha waan ta'eef Waaqayyoon simachuudhaaf nus gara samiitti ol fudhatamna jedhe qulqulluu Phaawulos. Waaqayyoon deebi'eetu nu dhufa. Yohaannis kanaafi irra deddeebi'ee waa'ee kanaa kaasaa ture mul'ata isaati irratti.
yaa gooftaa deebii koottu hin dhufa nan dhufa jedhee gooftaa Yesuus Kiristoos akkuma isatti dubbate Yohaannis mul'ata isaatirratti barreeffama isaa yeroo xumuru yaa gooftaa koottu jedheetoon jecha isaallee xumuree jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos ni dhufa. Kiristaanonni kana sirriitti itti gammadnee eeguu kan qabnu guyyaa abdii keenya, guyyaa fayyina keenya, guyyaa guutummaa keenya, guyyaa kennaan Waaqayyoo, guyyaan Waaqayyoo duukaa jiraachuudhaaf itti waamamnu, guyyaa Waaqayyoo wajjin jiraachuudhaaf Waaqayyo duukaa taanu, guyyaa Waaqayyoon deebi'ee dhufudha. Gooftaan ni dhufa ijoollee Waaqayyo. Kanadha kiristaanummaa keessatti yeroo baay'ee gidiraa, yeroo baay'ee hiphina, yeroo baay'ee rakkoon baay'een yeroo qulqulloota Waaqayyo irra ga'u, yeroo kiristaanota irra ga'u abdiin nuti qabnu, abdiin kiristaanni qabu Kiristoos deebi'eetu ni dhufa. Hundumaaf iyyuu akka hojii isaanitti laata. Isaan gaarii hojjetaniif gaarii laachuudhaaf, isaan yaraa hojjetan yaraa isaanii duukaa akka deeman, hoolota mirga isaatiin dhaabuudhaaf, re'oottiin karaa bitaa deemuudhaaf Kiristoos deebi'eetu ni dhufa. Guyyaa ajaa'ibsiisaa, guyyaa dinqii, guyyaa nama dinqisiisu. Guyyaa kana addunyaan hundumtuu ni darba. Inni biyya lafaa kuni, humni biyya lafaa, beekumsi biyya lafaa, wanti biyya lafaa ta'e hundumtuu biyyi lafaatis ni dabarti. Gaafsan Kiristoos qofatu jira. Gaafsan ijoollee Waaqayyoo qofatu jira. Gaafsan kan Kiristoos duukaa jirutu jiraata. Gaafsan jireenyi Kiristoos, gaafsan Kiristoos ijoollee isaan ni fudhata. Ijoollee Waaqayyoo yeroo biyya lafaa kanarra jirru, dadhabbiin nuti dadhabaa jirru, dhamaatiin nuti dhamaa jirru yoo jiraate Kiristoosiif jennee gatii isaa akkasiin ilaala. Gatii qabdu, gatii malee wanti waan tokko hojjenne hin jiru. Tsoomiin nuti guyyaa tokko tsoomne guyyaa 40-55 miti. Tsoomiin guyyaa tokko tsoomte Waaqayyoof jettee guyyaa tokko wanti raawwatte, Waaqayyoof jettee Kiristoosiif jettee waan yararraa of qabde, Kiristoosiif jettee otoo si gammachiisu, otoon nyaadhee, otoon dhugee, otoon sagaagadee, otoon cubbuu raawwadhee ittan gammada kan jettu otoo dhiiste Waaqayyo gooftaan siif laata, siif deebisa. የማይታወቅ የተሰወረ የማይገለጥ የተከደነ እንጂ ጎፍታን አካ ሆጂ ኬኛ ሚቲ አካ ኢፈማሳ አካ አርጁማሳ ኢሳኑ የሆጀነ ሺጥቆ ማርታ ማርታ ዋን ጥቆ በርባቺሳ ማፍ ዋን ጉዳ ደፍደማተ ሄደ ክርስቶስ ዋን ጥቆ ንራ በርባዳ ጆለ ዋቀዮ ዋን ጉዳ ሞኖ ፍላታ ክርስቶስ እንዲጠፋ Ega dhufaatii isaa duukaa maaltu jira jennee toon immoo yeroo mallattoo waanitu jira. Kana akkamiin Kiristoos duuka boota isaatiif haasa'e? Dursee Maatiyus Wangeelaa 23 irratti waa'ee kufaatii Yerusaalem, waa'ee badii Yerusaalem, waa'ee kufaatii, waa'ee deeggamuu Beeta Maqdasii Yerusaalem duwwaatti hafuushii dursee itti himee ture. Waa'ee kanaa yaadatti xinxaalatti otoo deemanuu karaa Beeta Maqdasii yeroo darban itti agarsiisan. Dhugaan isiniin jedha, dhagaan dhagaarra otoo hin kufin hin hafu jedheen. Waan lammaffaa itti haasa'e. Dursas waa yaadaa turanii, amma immoo dhagaan dhagaarratti otoo hin kufin hin hafu jedheeni. Wanti argitan hundumtuu akkanatti hin hafu, hundumtuu ni jijjiirama, hundumtuu ni darba jedheeni. Duukaa bu'oonni Gooftaa Yesuus Kiristoos waan kana yaadati gara Dabra Zayit isa duukaa bahanii jedha. Kophaatti bakkee taa'anii jiranitti yaa Gooftaa isa jette kun yoom ta'a? Biyyi lafaa hin darba kan jette yoom ta'a? Mallattoon isaa maalidha jedhanii toon gaafatanii jedha. Yeroo tokko jedhee toon jalqabu Gooftaa Yesuus Kiristoos eenyumtuu akka isin hin dogongorsiisne of eeggadhaa jedhe. Eenyumtuu akka isin hin dogongorsiisne. Eenyumtuu akka isin hin dogongorsiisne baay'een isaanii maqaa Kiristoosiin Kiristoos jedhanii kan dhufanitu baay'ata waan ta'eef. Yeroo san barsiisonni sobdoon hin baay'atu waan ta'eef.
yeroo san baay'een isaanii Iyyasuus asiin jira, Iyyasuus garana jira, Iyyasuus akkas isiniif godha jedhanii waan haasa'an waan ta'eef isin garuu barumsa nan isin barsiisen, barumsa hubattaniin, barumsa Hafuurri Qulqulluu isiniif ibseen hanga dhumaatti eenyumti akka isin dogongorsiisne jedhe Gooftaa Yesuus Kiristoos. Isa booddee waan jiru itti haasa'u jalqabe. Ijoollee Waaqayyoo hanga Kiristoos dhufutti hanga dhuma keenyatti eenyumtu akka nu gongorsiisne of eeggachuu qabna. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 4 irratti bakkee guutummaan guututti yeroo dubbistan Gooftaa Yesuus Kiristoos waan baay'ee irraa akka of eegnu nutti himeera jechuudha. Ijoollee Addaam dursee jalqaba seexanaan dogongoree ture. Ajaja Waaqayyoo cinaatti dhiisee, ajaja Waaqayyoo dagatee, waan Waaqayyoon waada isaaf galee, waan Waaqayyoon kabaja isaaf kenne hunda dhiisee gorsa seexanaatiin, gorsa bofaatiin, gorsa Hewaaniin Addaam dogongoree ture. Hewaan gaafa gaafatamtu seexana bofa jettee bofni seexana jedhe Waaqayyoon hunduma isaaniitiyyuu abaare. Addaami miti laftillee sababa Addaamiin abaarramte. Hanga dhiiga Gooftaa Iyyasuus Kiristoosiin qulqullooftetti jechuudha. Hundinuu abaarramanii turan. Eenyumtu akka isin dogongorsiisne ijoollee Waaqayyo. Matsaaf Qidduusii keessattis namoonni baay'ee namootni Waaqayyoo kan turan, Waaqayyoo duukaa kan turan gorsa namoota dhaga'anii karaa yaraarraa, karaa gaariirraa yaraatti deemaniiru. Karaa yaraa filataniiru gorsa namaatiin. Kiristaanummaa keessatti kana sirriitti beekuu qabna. Kiristaanummaan otoo namoonni hin dogongorsiisin, otoo hin dogongorin jiraachuudha jechuudha. Dogongorarraa of qabuudha. Sattaanseetoon mallattoowwan jiran itti haasa'e. Maqaa kootiin addunyaa kanarratti hin jibbamtan. Wangeelli ragaa ta'uudhaaf addunyaa kanarratti guutummaan guutuutti ni lallabama. Waraana dhageessuu iddoo hundatti waraanatu ta'a. Kana qofaa miti jedheen kuni miixuu ciniinsuu isa jalqabaa, mallattoo ciniinsuu isa jalqabaati kan kana caalutu ta'a jedheetu immoo itti fufe. Mootummaa irratti, biyya irratti waraana ni ka'u. Beela hamaa, sosochii lafaa, makaraan gurguddaan kiristaanota irratti raawwata jedheetuun Gooftaa Yesuus Kiristoos mallattoowwan jiranitti hime. Mallattoowwan gurguddaa. Mallattoo kana yeroo itti Gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa immoo maal jedhe? Hanga dhumaatti immoo kan obsuu inni ni fayya jedhe. Hanga dhumaatti iska mecarrashaa የሚጸና እርሱ ይድናል jedhe. Yeroon kun yeroo badiidha. Yeroon kun yeroo kiristaanonni hamaan irratti raawwatudha. Yeroon kun yeroo kiristaanonni itti jibbamanidha. Yeroon kun yeroo ijoolleen Waaqayyoo, ijoolleen Kiristoos qormaata gurguddaa itti arganidha. Hammeenyi guddaan, makaraa guddaan, hamaa guddaan, yaraa guddaan irratti ta'udha yeroon kun. Kuni hunduu ni ta'a. Waraanni ni ta'a. Badiin ni ta'a. Namni wal jibba. Jaalalli ni xiqqaatti. Ni baddi. Namoonni baay'een maqaa Kiristoosiin ka'u Kiristoos as jira jedhu. Isaan kaan immoo nuyi Kiristoos jedhu ani Kiristoos jedhaniituma dhufu. Eenyumtu akka isin dogongorsiisne of eeggadhaa jedha ijoollee Waaqayyoo. Eenyumtu akka isin dogongorsiisne. Biyya lafaa kanarratti mallattoon ta'u kamiyyuu yaa ta'u Kiristoosiin akka hin daganne ijoollee Waaqayyoo. Kiristoosiin akka hin kaadne, akka hin ganne. Kiristoosiin akka hin daganne. Kiristoos kadhataa miti. Kiristoos ammaalaaji. Kiristoos nama miti. Kiristoos Waaqayyoodha. Kiristoos nuuf jedheetoon du'ee bilisa nu baase. Kiristoos jireenya bara baraa nuuf laate. Deebi'ee kan nufu akka hojii keenyaa miti, akka dhiifama isaatti. Akka isa waliin jiraannu dhufee kan nu fudhatu gara isaatti. Kiristoos Waaqayyoodha. Waaqayyoodha Kiristoos. Amantaan immoo kanadha. Akka kanarraa namuu isin dogongorsiisnedha. Inni Kiristoos jedhee dhufu, inni maqaa Kiristoos jedhee dhufu mallattoo adda addaa, raajii adda addaa fakkeessee raawwata waan ta'eef ijoollee Waaqayyoo akka isin dogongorsiisne dursee isinitti himeera jedha Kiristoos.
dursee isinitti hime eenyumtu akka isin dogongorsiisne maaliifuu jettanii Kiristoos dhiistanii hin deeminaa ijoollee Waaqayyo. Maallaqaaf jedhanii fayyina biyya lafaa kana dhukkuba garaatiif jedhanii innoo sobadha. Kiristoosin dhiistanii mana Waaqayyoo gattanii hin deeminaa ijoollee Waaqayyo. Eenyumtu akka isin dogongorsiisne barumsa abbootiin keenya gubaa'ee Niiqiyaa irratti barsiisan Kiristoos Waaqayyoo ta'uusaa. Gubaa'ee Qosxanxiiniyaa irratti gubaa'ee Efesoon irratti Kiristoos nama ta'uusaa namummaa isaatiin waaqummaa isaatiin nama ta'uusaa kan barsiisan Kiristoos Waaqayyoo ta'uusaa. Amantaa dhugaa isa qulqulluu Phexros yaadattan yoo ta'e wangeela Maatiyos keessatti namoonni baay'ee anaan maal jechaa jiru akkasnaan jechaa jiru isin maal laan jettan jedhee baggii gaafatetti ati mucaa Waaqayyooti akka jedhe amantaa kanarraa otoo hin maqin otoo hin jallatin hanga dhumaatti jiraachuun hanga dhumaatti jabaachuun nurra jiraata jechuudha. Kanatti aansetoon Kiristoos maal jedhee waan baay'ee nu gorsee jechuudha itti aansetoon. Yeroo kana makaraan hammaataa fi makaraa gurguddaan waan dhala namaa ijoollee Waaqayyoo irratti ta'uuf yeroo kana garuu jedhe warri Yihudaa jirtan gara tulluutti dheessaa jedhe. Warri eessa jirtan? Warri Yihudaa jirtan. Magaalaa keessa warri jirtan gara tulluutti ol dheessaa jedhe. Makaraasa gidiraa hiphina hamaan isinirratti raawwatu Yihudaa warri jirtan gara tulluutti ol dheessaa jedhe. Tulluun Waaqayyoodha. Yihudaan kiristaanota. Isin kiristaanonni gaafa makaraan isinirratti baay'ate gara tulluutti ol fiigaa jedhe. Tulluun Kiristoos, tulluun Waaqayyoodha. Qulqulluu Daawit maal jedhee faarfateera? Ati maxxagaa, ati dahoo koo, tulluun sitti dheessu, tulluun gara keetitti fiigu. Tulluu dahoo kan naaf taate sidha jedheetoon faarfannaa isaa 143 lakkoofsa 2 irratti Waaqayyoon tulluu dahoo nuuf ta'e akka ta'e nutti hima jechuudha. Ijoolleen Waaqayyoo kana yoomiyyuu sirriitti ittiin jiraachuu qabna jechuudha. Tulluun keenya, dahoon keenya, sitti dheessin, humni keenya, aangoon keenya, qabeenyi keenya, waraanni keenya Kiristoos gara Waaqayyootti dheessa, gara Waaqayyootti fiigaa, gara mana Waaqayyootti deemaa. Gara mana Waaqayyootti fiigaa. Waaqayyoon dahoo keessani, Waaqayyoon gaaddisa keessani, Waaqayyoon waraana keessani waan ta'eef jechuudha. Basagannati yaallu isa jedhe. Inni sagannati irra jirtan gadi hin bu'inaa waa fudhanna jettan jedhe. Sagannat jechuun isa lakfaa ol kaa'adha. Namni tokko yeroo waraanni itti dhufe yeroo waraana mo'achuu barbaade gara tulluutti gara sagannatiitti ol baay'atoon waraana isaati mo'ata yookiin waraana jechuudha. Isinis kiristaanonni gara sagannati irra warri jirtan gadi hin deebi'inaa jedhe. Maaliif gadi hin deebi'inaa jedhe? Yoo gadi deebitan ni rukkutamtu, ni ajjeefamtu. Gadi hin bu'inaa jedhe. Eessa kan jirtan sagannati irra warri. Maal jechuu barbaadeeti? Jireenya ol ka'aarra warri jirtan, kiristaanummaadhaan Kiristoos duukaa warri jirtan, karaa Kiristoosiin jireenya Kiristoos filattanii, jireenya afurummaa filattanii Kiristoos duukaa warri jiraachaa jirtan, warri cubburraa of qabdanii ol kaatanii jirtan, warri kirrii keessan duukaa Waaqayyoo duukaa hiriirtanii jirtan gadi hin bu'inaa. Yoo gadi buutan saarottan isin nyaatti, sardiidoon isin nyaatti, bineensi isin nyaata. Diinni keessan isin argata. Ijoolleen Waaqayyoo gadi hin bu'inaa. Ijoolleen Waaqayyoo cubbuudhaaf jettanii toon Waaqayyoon dhiisina. Ijoolleen Waaqayyoo cubbuudhaaf jettanii nyaataaf dhugaatiidhaaf jettanii mana kiristaanaa dhiisina. Warri sagannati irra jirtan, hojii gaarii hojjechaa warri jirtan, warri kennaa jirtan itti fufa, warri arjoo beertan, warri tsooma jirtan, warri kadhaarra jirtan, warri kitaaba dubbistan, warri barsiistan. Itti jabaadha malee duubatti hin deebi'ina. Jedhe Gooftaa Yesuus Kiristoos gaafsan. Inni qonnarra jirtus waan fudhatteettee gara manaatti hin deebiin jedha. Gooftaan yeroo barsiisu. Waa fudhachuudhaaf manatti hin deebiin. Inni mannante inni bakkeen qonnaa jechuun magaalarraa bakkee fagoo jechuudha. Isaan kun immoo Kiristoosiif jedhanii warra biyya lafaa kana dhiisanii gadaamii gammoojjitti galan. Waa hawwitaniitoon, waa laaltaniitoon, raajii argine jettaniitoon, Kiristoos as jira isiniin jedhanii isa dhageessaniitoon. Akka dhiistaniitoon ol hin deebine manatti akkan magaalatti akka hin deebine jedha Gooftaa Yesuus Kiristoos. Cubbuutti akka hin deebine.
achumaan jabaadhaa achumaan itti fufaa inni bakkee qonnaa jirtus achumaan itti fufu inni sagannatii irreertu achumaan itti fufu inni magaalaa jirtu immoo gara tulluutti ol fiigi jedha gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo barsiisu jechuudha. Yeroo san jedha yeroo karaan akkasiin hammaatee too mul'atu kana yeroon kun yeroo yaraadha yeroon kun yeroo hamaadha maal jedhee gooftaan isaan ulfa ta'anii fi harmee daa'imaa hoosisaniif isaaniif yaraadha yeroon kun isaaniif wayyoo isaan ulfa ta'an isaan daa'ima harmee hoosisaa jiraniif yeroo makaraa yeroo gidiraa yeroo godaansa ulfa ta'aniitis fiiguun ulfa ta'aniitis fiiganis jalaa ba'uun dhokataniitis ba'uun daa'ima hoosisaatii fiiganii jalaa ba'uun dhokatanii ba'uun rakkisaadha daa'imni itti ba'uun daa'imni itti ulfaata. Dubartiin ulfii makaraa balaa yoo ta'e gidiraa yoo ta'e hiphina yoo ta'e hammeenya yoo ta'e ni rifatti ciniinsuu miixuun itti baay'achuu danda'a. Isaaniif gaarii miti jedha yeroon kun. Eenyudha isaan kun ijoollee Waaqayyo. Eenyudha isaan sirriitti ilaaluu qabna isaan kan. Eenyudha isaan tokko abbootii Waaqayyo luboota Waaqayyo abbootii Waaqayyo abbootii mana kiristaanaa barumsa isaaniitiin barumsa wangeelaatiin ijoollee baasaa jiran ijoollee uumaa jiran ijoollee fayyisaa jiran isaan kaan immoo barsiisanii toon kabajaaf kan qopheessan abbootii mana Waaqayyoo abbootii kiristaanota luboota Waaqayyoo kiristaanota mana Waaqayyoo tajaajilan isaan irratti yeroon kun yaraadha. Isaaniif gaarii miti makaraan gidiraan hammeenyi itti baay'ata hin jibbamu waan ta'e maqaa kiyyaan hin jibbamtu jedhee Kiristoos waan barsiise. Inni biraa inni kun isaan garaatti cubbuu baatanii jiran jechuu barbaade wangeelli. Isaan kan sammuu isaaniitiin yaada isaaniitiin warra cubbuu garaatti baatanii jiran. Isaan kaan immoo warri cubbuu yaadanii miti hojiidhaan mul'isaa jiran isa yaadan san raawwachaa kan jiran biyya lafaa kana keessatti jireenyi isaanii cubbuurra kan ta'e isaaniif gaarii miti yeroon kun. Ijoollee Waaqayyoo maaltu garaa keenya keessa jira? Namni baay'een ikkoo boru cubbuu hojjannee gowwaan kana yaadu jiraachuu danda'a. Kiristaanonni garuu akkasitti miti hammeenya garaatti baannee hin deemnu. Keessi keenya bultoo Waaqayyoo ta'eetoon qulqulluu Waaqayyoo taaneetoon Waaqayyoon eeguu qabna malee ulfas taane yookiinis immoo cubbuu hojjechaatii kan Waaqayyoo eegnu ta'uu qabnu. Waaqayyoon hin dhufa waan ta'eef jechuudha. Karaa birootiin yeroo kana godaansataa baqachuutu jira jedhee dirqamadha kuni. Yeroo kanas immoo yeroon kuni yeroo bokkaa akka hin taane yeroon itti baqattan yeroo bokkaa akka hin taane Waaqayyoon kadhadhaa sanbatarras akka hin oolle Waaqayyoon kadhadhaa jedhe. Kun immoo maal jechuu barbaadeeti? Yeroo bokkaa baqachuun dheessuun fiiguun namatti hin tolu. Bokkaadha, bishaani, galaana, laga ce'uun rakkisaadha. Yeroo sanbataa immoo sanbatni hojiin hin hojjetamu namni karaa deemuu hin qabu taa'eetoon oolu Waaqayyoon galateeffachaa oolu qaba. Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos maal jechuu barbaade? Iccitiin isaa maalidha? Maal nu barsiisuu barbaadeeti? Namni firii malee yeroo jiru har'a baruu hojii Waaqayyoo hojjenna jennee amantaa qofaan warri jirru amantaadhaan qofa otoo jirru otoo har'a baruu foon gooftaa keenya eega gooftaa keenya nyaannee dhugna jennee otoo yaadaa jirru akka gooftaan nutti hin dhufne Waaqayyoon kadhadhaa jedha. Akka gooftaan isinitti hin dhufne Waaqayyoon kadhadhaa jedha. Gooftaa Yesuus Kiristoos akkasiin nutti. Sanbatnis guyyaa hojiin hin hojjetamne firiin hin jiru jechuudha. Karamtii yoo ilaalle immoo yeroo bokkaa biqiltoonni baala bishaan sassaabanii humna godhatanii qophaa'u malee firee hin qaban. Yeroo firee hin qabne akka gooftaan isinitti hin dhufne Waaqayyoon kanarraa nu haa baraaru. Yoomiyyuu kana ilaaluu qabna. Yeroo firee hin qabne yoom akka ta'e hin beeknu gooftaan kan nutti dhufu. Har'ammaa karaan arginu wanti biyya lafaa kanarratti arginu namni bahee yeroo itti galu baay'ee kan nama dinqudha haalli jiru. Har'a mul'atee namni yeroo biroo itti dhabamudha. Har'a jira booda yeroo itti dhabamudha. Waaqayyoon yeroo nutti dhufu hin beeknu ijoollee Waaqayyoo akka hin dogongorre guyyaa sanbataa akka Waaqayyoon isinitti hin dhufne akka nutti hin dhufne qophaa'uu qabna. Akka yeroo bokkaa yeroo karamtii ganna keessa akka Waaqayyoon nutti hin dhufne qophaa'uu qabna.
yeroo firee hin qabne yeroo waan gaarii hin hojjenne inni yaadan qofa jirrutti akka gooftaan nutti hin dhufne yeroo kana of eegne qophoofne toon eeguu qabna. Barumsa kana gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo barsiis silayyuu hattuun yeroo itti dhufu otoo beeke abbaan qabeenyaa yookiin abbaan mana hin eeggata ture ofirra eega ture qophaa'itoon eega ture ofirraas deebisuu danda'a turedha. Yeroo inni itti dhufu waan hin beekneef ni hatamaa jedha. Yeroo Waaqayyoos nutti dhufu hin beeknu ijoollee Waaqayyo. Kanaafiyyuu yeroo hundumaa maal jedhee gooftaa Yesuus Kiristoos qophaatii eega. Kiristoos qophaatii eega. Kuni mata duree barumsa keenyalleedha jechuudha. Qophaatii eega waan hundarraa Kiristoosin qophoofne kiristaanummaa jechuun qophaa'anii taa'u jechuudha. Kiristaanummaan yeroo hundumaa badiirraa of qabne waan gaarii hojjechaati Kiristoos duukaa hiriirree argamu jechuudha. Hojii qulqulloonni Waaqayyoo hojjetan hojjechaa qulqulloota Waaqayyoo duukaa mana Waaqayyoo keessatti galatoo Waaqayyoo irratti hirmaachaati. Foon gooftaa keenya dhiiga gooftaa keenya nyaachaa dhugaatii Waaqayyoon eegu jechuudha. Gaabbi gallee qophaa'u jechuudha. Qophaa'u jechuun ijoollee Waaqayyoo. Cubburraa warri jiru cubburraa of deebisne. Isaan kaan keenya kaan immoo jabaannee toon Waaqayyoo eeguu qophoofne taa'u jechuudha ijoollee Waaqayyoo. Egaa barumsi wangeelaa Maatiyos 24 irratti laattame kuni dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos kan ibsudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos ni dhufa. Dhufaatii isaa duuka mallattoo gurguddaan biyya lafaa kana irratti ni raawwatu. Har'as raawwachaa kan jiraachuu danda'u. Eenyumtuu akka nu dogongorsiisne kana laalleetoon badiirraa akka of deebisnu ta'uu qabna. Isatti aansetoon gooftaa Yesuus Kiristoos waan akkanaatirraa akka deebinu yaraarraa akka deebinu akka of qophoofnu nutti himeera. Waan yaraarraa akka of deebisne inumaayyuu immoo ijoolleen Waaqayyoo gooftaa Yesuus Kiristoos anaaf isin nu kabaja guddaadhaaf nu eegu nu fudhatu qophoofneetoon abbaa keenya Kiristoosin akka eegnu ta'uu qaba jechuudha. Akkasiin qophoofnee gaabbii gallee dhiiga foon gooftaa keenya nyaannee dhugnee akka mootummaa isaatiif qophoofnu ayyaana Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Kadhannaan haadha keenya Giiftii qulqulleettii Dubree Maariyaam kadhannaan qulqullootaa hunduu nu duukaa haa ta'u. Ameen.